deebisa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Na jalaa deebisa. وعليكم السلام ورحمة الله أكبر. واو ما شاء الله. Osoo mata duree kiyyatti achi hin ceene galmi galma kiyya. Kanaaf ana haa dhufuun wanta jechuu hin qabne. Baga dhuftan noora keessummaan hundinuu bal'ifadhaa taa'a. Soofan keenya bal'aa boraatii wajjinuu. Hirkachuus barbaannan gamaaf gamanatti bal'aa galmi Ustaas Shamsaddiin ijaaran caalaa makaanati. الله أكبر. هلا بلا. Diggisii keenyarraa gosa feetan hunda dhangaalee ammayyaa ammallee kan aadaa kan feetan filadhaa keessa deddeemaa hunduma ilaala. Sodaachuu hin qabdan tasa isin hudhaa niimaa inni nuuf ooleef alhamdulillah. Allah akbar jedha. Niimaa inni nuuf ooleef alhamdulillah. الله أكبر. Baay'ee na mirqaan sun keessa koo bohaarsee walaloon dhihaachuuf kan na dirqisiise. Gammachuu hiriyyaa tiyya hayaa gammachuu fi gaddas wal wajjin qoodachuun aadaa musliimaati. Kanaafin qoodadhe. Yaa fi barattuu markaza garee isiititti baganaaf gammadde hayaatii toogiifti. Baga deemtee dhufte fulee baay'ee dhuftee kushiinaa hojjetaa aarsaa baay'ee dhuftee sadarkaa kanarra baguman karaa hadiisatii imalli irra turte. الله أكبر. Kunoo obboleewwan ati qabdu hunduu gammachuu kee har'aa si faana qooddate. الله أكبر. Hundi barattoota Abdallaa ibn Umar akkana jechuudhaan ibsachuudhaan jiran gammachuu isaanii alhamdu wa shukru yaa mootii ilaahii kan karaa nuuf saaqxe baatii ramadaanan addumaanuu hin citu katmiin keenya amma jabaannee itti fufna fakkeenya godhannee barattuu hayaatiin. الله أكبر. Guyyaa eebba geelantiyya du'aa fi qur'aana kattamachuu kan dhuftan hundinuu gammachuu qooddachuun walumaa galatti hammanatti toltan hin dandeenye ibsachuu koongiraajuleeshins inkwaan dassaalachuu. الله أكبر. Kanatti kan aansu galata ustaazii akkamiin haa ibsu leenca fakkii namaa rabbiin nuuf haa tiisu Ustaaz Shamsuddiiniin haftee sahaabadhaa kan ilmii barsiisu. الله أكبر. Hojiitu isa faarsa an adde san godhu haalaaf amallisaa turtus nama fahaamsisa yeroo barsiisutti hin aaruun jarjarus hin qabu hifaatii. Duratti gaarii yoo hojjennu hedduu nu jajjabeessaa badii keenyaaf ammoo suutumaan nu gorsaatii. Eessa jira jettan barsiisan akkanaa kanaaf isa faarse faaruu nutti xiqqaatti. Ustaazaachin maalat hambassaanoo mootii. Eeyyan dhugaan leenca ilaalan mul'ata akkuma amma garru oomisha isaati cufti barattoota kanneen qur'aana fi warreen hadiisota ganaadha eebbifamu hafan ganas jiru warroonni qur'aana kattamuudhaaf deemu. الله أكبر. Akkasuma ammoo gosoonni hadiisaa kanneen baratamu aqiidawwan hedduuf matnuunnis ni jira. Hamma riyaadatti qophii qara'amuuf kanaaf raajeffannee Ustaaz koo Shamsuddiiniin tokkoo dhibbaan madaalamu. الله Ammas galatoomaa barattoonni teenya hundumti keessanuu galata akka qabdan dubbachuun dirqama keessattuu amiirran tokkoffarraa ka'e jirtan jazaakumullahu khayran wa ahsanal jazaa
dhugaa nu boonsiftan akka shaamatti baqxanii markaza nuuf ibsitan hedduun isin jaalladha an obboleettiin teessan hedduun isin jaalladha an obboleettiin teessan. Allahu Akbar. Garee qo'achiisuuf gorsuuf seera tumuuf shorri isin taphattan asiin nu gaheera ammallee jabaadha akka itti fuftan abdiin keenya isinii isin hoo maal jettan abdiin keenya isinii isin hoo maal jettan. Allahu Akbar. Ammas keessummoonni keenyas hedduu nuuf galatooma hanga duraan daran ulfaadhaa wayyooma bakkuma hundatti hundaan kabajama. Bakkuma hundatti hundaan kabajama. Allahu Akbar. Amma dhaabbachuufis fuulachi deeffadhe garuu quuqan qaba waan garaa koo gubu xiqqoo yoon dubbadhe haala dhihoo kana miidiyaarra deemu tuqaa nabii keenyaa sanaaf dhukkubsadhe. Maal qaba silaafin kan diin keenya jibbu morma irraa muree waraabessaaf laadhe morma irraa muree waraabessaaf laadhe. Allahu Akbar. Nuti musliimoonni amantaa namaatitti tasas buuneen beeynu garuu kennatu qabnaan horii fi lubbuu keenyas irraa hin qusannu. Nabiyyicha keenya Muhammad ilma Abdallaa alayhi salaatu wassalaamu minallah caalaa mursaloota addunyaa booji'e kan magantaan isaa nabiyyoota hunda caale ergamicha keenya leenca ija kuulaa bar isaaf suduujanii maleeykonni samillee abbaa muujizaa gurguddaa caalaa kalqii maraa shafa'aa nuuf dhaabbata gaafa nuti duunellee. Allahu Akbar. Dhageettiidhaan laala arrabsuudhaa miti maqaa isaatu quuyyuu hin hayyamnuu beekaa lubbuu keenya caalaa fidaakaa abii wa ummii yaa rasuulallah fidaakaa ruuhii wa damii yaa habiiballah. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar.